dura dursu jecha rabbiiti itti aanee jecha nabiyyootaati gartee walii galle achi booda gartee waan achiin booda kanuma namni achirraa kootii fudhatu rabbiin subhaanahu wa ta'ala eenyu quraana qaba ustaad innaa nahnu nazzalna dhikra wa innaa lahu laafizuun ana qaba ilma ragaan ta'u ilma ragaa ta'uu hin danda'u ba'e inni ragaa ta'uu hin danda'u ofii isaayyuu samiirraa bu'e akkamitti ragaa ta'a ustaaz maatu samiirraa bu'e samiirraa bu'e jedhame miti jibriili ustaaza haratti si deebisa isa kana mee ustaad fudhadhaa lakki harmatti deebisa obbaleesso lak hamdi ifaman si wajjin naasoon ifama naa godhe bu'aan amala isuma haasaa qaba inni haasawate amantii takka qabna nama takkuma nuti wal keessa jira ani Abu Muaz keessa Abu Muaz na keessa obbaleesso tokkoffaa duraarratti gaafiin kee qur'aanni kun rabbi biraa bu'uu ragaan isin qabdan qur'aanaan alatti jira jette exactly ni jira karaa kamiin karaa hedduudhaani ragaan isaa jira tokkoffaarratti karaa hadiisaatiin ni jira yoo barbaadde qubsaa si deebisuuf qophii al hadisni yoo quraana irratti hundaa akkamitti hadis ammoo akka ragaatti akka eessita baabiyya lakki akkasii miti ati kitaaba kana saayinsaawwa bira ga'ameera karaa saayinsaawwa bira ga'ameera karaa saayinsiifaa kana gaariidha beektaa karaa saayinsaawwa bareedaadha okay bareedaadha ati ani gaheen tiyya ani doktora ogeessa fayyaati ati gaheen tee maali waa'ee quraanaa sofna qabbaa biyya exactly ni asofna khara barbaadeen kara saayinsiitiin ati gaheen kee maali obbaleessa ko saayinsiirra maal barate waan ati barateen sifana asaw Abu Muaz amma hamdiin bakka waa biraa keessa galaayira beektaa waa biraa keessa galaayira hamdiin kun jaljalli sabeektaa ati gaheen kee maali jedhe gahee kee gaafa bare gahee keessaniinis hojjaasaw yoo ati nama ogeessa fayyaa takkaa doktora taate akka doktoraatti si wajjinaasaw akka hin deebine inni kun hin deebine waan doktorri deebi'u yoonii fi Ustaz Abu Muaz waa biraa keessa asaa jira beektaa inni kanuma jajallisa bakka hamdiin akkanuma dhugaa anaas na didde ani gaafii biraallee sin gaafii biraallee qaba beektaa Ustaza atummaan uume yoo gara saayinsiitiin hin fadhajee inni saayinsiirra waan beeku nu gaafadhume saayinsiirra doktora moo qorataa hawaati moo inni waa'ee embriyooloojii irratti gahee qabdamoo waa'ee jeenetiksii irratti gahee qabdamoo waa'ee gartee uumama urjiiwwaniiti moo waa'ee qilleensaa dachii fi samii waa'ee gaarranii irratti moo waa'ee bishaan laggeen yaa'u irratti gahee qabda ogummaa qabdamoo waa'ee gartee maalii irratti ogummaa qabda obbaleesso waa'ee sanii wal qabatee kanan gaafadhu waa bira kanan tuftu waa bira maal wanta akkasii dadhabne irra rabna bakka hin deebine gaafii lamaan isaa kun gaafii biraa sadaffaa gaafachuu danda'a kana amma okay faalluma kana okay kanuma si gaafadhu wangeelaan alatti Yesuus Kiristoos waaqa ta'uu naa mirkaneessi wangeelaan alatti Yesuus Kiristoos waaqa ta'uu naa mirkaneessi mirkaneessuu nan danda'a fakkeenyaaf biyya Israa'el otoo deemte dhaggeeffadhu ragaa Yesuus Kiristoos waaqa kan jedhu qaama Yesuus waaqa jedhee murteessee wangeelaan alatti naa kan Israa'eloonni arganiiru ajjeesaniiru awwaalaniiru maarree wangeela ala siin jechaan jira qaamaan deemtee cheekii gochuu dandeessa qaamaan deemtee qaamaan Suudi Arabiyaa dheeyitee quraanni ka jecha rabbii ta'e quraanni kana Muhammad irratti be biyya Arabaa jecha rabbii ma dhaggeeffadhu qoyita jecha rabbii mitiin jenneen qoy jecha rabbii mitiin jenn dhaggeeffadhu qoy ustaazani jecha rabbii mitiin jenn jecha rabbii mitiin Yesuus Kiristoos wangeelaan alatti qaama Yesuus waaqa jedhee waaqessu naa fidi gaafiitiin hin deebisnu meelaame ustaas wanta hin jedhin sitti nima because mata duree kiyyatti nachi deebi'a hagguun si wajjaa sa'u hagguun kophaa sa'u gaafiin qabeet waan sin jedhe wangeela kee matsaafa gartee 60 na dhaggeeffadhu kaa qoricha wangeela 66 alatti Yesuus qaama Yesuus waaqa jedhee qoy ustaas akkana miti la gaafii koo ani quraanni sagalee waaqaa miti hin jenneen anan jedhee samiirraa bu'uusaa dhuguma samiirraa akka bu'e nuti quraana achi maalitti goona horee bakka hanqama sana mannaanu goobas gehe hin barbaadu. Gaaffii sadaffaa. Haragaree urufa. Ati qaama Yesuus Kiristoos waaqa ta'uu wangeelaan alatti qaama isa waaqa jedhee gartee mirkaneessanaa himi.
Maal yeroo sin gaaffii na gaafachaa turtan inni koo gaaffii sin hin gaafanne amma yeroo itti gaaffii gaafatudha. Waan ni gootee fiddem similar to your question gaafuma kee ka fakkaatu si fide. It's not I have to ask now. You know, it's my time. I have to ask now. Nante waa meeqa na gaafachaa turtan. Lal amantite based on your Bible. No, waa'ee amantaa koo miti amma waa'ee amantaa keessaniiti kan gaafatamu. Amni hojjaasa yookaan nu gadhiisi borokootti firra. Jechuun I can't do that. Naa hojjaasoo yoo dandeesse waa'ee dhimma saayinsii irratti gahee keena ibsuu dandeesse. Hamdiin jallista kaate ishi seeraa naasaa isee wajjina naasaa hin jallisiini. Ani seerumaani naasaa loko waan takka waniin si dinqe ani sitti dheekkamaan jiru bari. Hamdii koo an sin jaalladha dhugaa rabbi garuu maal goota beektaati hin jallista kun akkanuma jallisee argitee qabdu. Yoo jallaa barbaadu. No. Lakki ati gaaffii irraa gaafate. Ani gowwaadha kana si amanu yoo samiirraa bu'ee yoo jedhu kitaabni barreeffame akkamitti samiirraa bu'a. Akkamitti si amana kana. Ani gaaffiin ati na gaafatte tun gaaffii jallaadhaa jettee fitti amantee na gaafatteemi. No ani gaaffii sirrii. Ustaad dhaabbadhu nuti takkaatu quraana jechuun qiraa quraana jechuun siif hin galle maal isaati kitaaba gartee kan harkaa qabnu kana quraana jechuun jechi quraana jedhuun dubbii gartee bu'ee namaa dura waraqaa irratti barreeffame malee waraqaan hin jirtu loohii gaafa gartee Yesuus wangeela barsiisuu jettanis gartee dubbiin ni barsiise santu gartee waan ni ta'e malee waan jedhu wangeelli kee Maatiyos 18 boqonnaa 11 ilmi namaa isa badi olchuuf dhufa jedhe Iyyesuus afoon qabu kana gabbuu lafarra samiirra